Arraa ijoolleen Oromoo nama sadii dhufanii na ilaalanii turanii jechuudha gaaffis na gaafatanii. Hin sodaatiini wanta sodaattus hin qabdu dubbadhu naan jedhan hin sodaadhaan cin jiru dhugaama isaan dubbachaa jira. Kanan fidadhee dhufe Itoophiyaa irraatidha. Malee asii Arabinnoon ulfeessinees kanarra baas miti. Garuu mucaan koos mucaa Oromoodha anis Oromoodha biyya keenyaan fidadhee mucaa Wallaggaadha abbaan mucaa koos Wallaggamaadha. Kana ani galuun barbaada jechuudha Itoophiyaatti galuun barbaada. Waa biraas hin jedhu bakka Itoophiyaatti galuun barbaada. Haadha koos kanaa booddee laayifirreensi seenaa fi miidiyaattis laxxafiinaa. Waa'ee koos miidiyaattis laxxafiinaa. Anaaf jettanis ni waliin suloliinaa. An dhugaa isaan dubbachaa jiraas Itoophiyaa irraatiin fidadhee ammas taanaan boris Itoophiyaa maan fidadhee. Anaaf jettanis waliin loliinaa. Walis wanti naasin jedhinaa baqqaan hin barbaaduuf nagaadhaan galuun barbaada fayyaa ta'uu koon barbaada. Nama tokko gaafa doorsifni irratti baay'ate murtoon inni murteeffatu waan dubbatu waan jedhu kallattiin irraa bada jechaadha. Nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha obboleettiin keessan baga nagaa taatan. Viidiyoo jalqaba isinitti argisiise kana gubbaarratti yeroo ammaa kana miidiyaa irra deemaa jira. Shamarran keenya wanti isaan miidhu eenyu yoo jettan shamarraa akka isaaniiti. Shamarruma akka keetu deebi'ee si miidha obboleettitiyya. Micayyoo tana dhugaa ishii dhoksuudhaaf miidiyaa kana hin hordoftu waan ta'eef waan hedduu irratti xaxaa oolu jechaadha. Dursaa Arabatu ulfeesse jedhan deebi'anii micayyoon doorsifamtee yeroo jettummoo ani biyyaa hin fidadhe jette. Viidiyoo tokko yeroon argu gubbaa irratti micayyittii viidiyoo bira dhaxxee ta'u bicoo sana waraabde micayyoon tun fuula ishiirraa kan mul'atu firideemii hin qabdu yeroo dubbattu jechaadha. Maaliifii keessi ishii nagaan qabu waan dura lafatti lolaniini qopheessanii waarratanii dubbachiisan ija ishiirraa hin beeksisa. Namni firideemii qabu yeroo dubbatu keessi isaa baqa nagaa qabaa. Injira mitiree fuula isaarraa yoo hin mul'ata. Mica'oo kana garuu wanti doorsisaa jiru jira jechaadha. Kan doorsisu isaanii kan boollatti gashee isaanii biyya keessaa fidattee jaalallee qabdaayii nama wajjin jiraattu qabdaayii jennaan nan qabaa jette. Dursa immoo Arabadha kan ulfeesse jedhan. Arabatti gurguratan jedhan. Waan baay'eetu mica'oo kana gubbaa irratti deemaa jira. Dhugaa hedduu takka waan ajaa'ibe keessaa ijoolleen shamarranii afaan ofii dubbachaa baqqaa jira mitiree akkaataa hin taaneen shamarraa kan gurguran guyyaa tokko garuu itti gaafatamu. Warri karaa jallinaan micayyoon tun ammoo ofii ishii jijjiiruudhaaf maatii ishii jijjiiruudhaaf biyyaa baate miti. Deebitee immoo wanti ishii irratti odeeffamu ammam dhugaa haa ta'u ammam soba haa ta'u wanti nani beeku hin jiru. Garuu wanti nani miidiyaa kanarratti hordofu keessaa maanni seetan. Kaani biyyumaa fidatteedha. Kaan immoo sobaa hin gurguramteetiin ulfooftee deessedha. Haa gurguramtus haa biyyaa fidattus mica'oon kun otoo gara biyya ishii galtee gaariidha. Biyya ishii galtee waarrattee mucaa ishii san qabattee gara biyyaa otoo galtee gaariidha. Ijoolleen keenya garaa laafummaa yoomillee taanan shamarran waliif hin qabdan. Birrii yoo argattan garaa keessa yoo argattan obboleettii keessan gurgurattanii waan barbaadan gochuu dandeessu jechaadha. Miidiyaa irratti otoo biyya keessaa fidatte mica'oon tun maal gocha miidiyaa irratti baati. Anammoo wanti gaaffii natti ta'e yeroodhuma miidiyaa gubbaa irratti baatu kana maal gocha baati. Biyyarraa fidatte miti kallattiidhuma biyyatti gashu. Namni tokko yeroo ijoollee shamarranii tokko gara biyya Arabaa deeme ji'a lamaan booda hin marammarama. Gaafa marammaramu immoo gara biyyaa garaa keessatti mul'ateera taanaan gara biyya sanaa gashuu danda'u. Kanuma wanti biraa hin jiru. Inni ji'a meeqa ta'anii garaadhaa qabaatanii turanii daa'anii eessaa akka dhufe ani hin beeku. Sanas ta'e kanas ta'e wanti mica'oo kana doorsisu ani garuu ijoollee mica'oo kana akkatti doorsisan kana sin gaafata. Sababiinsaa wanti jallinaan sin gootan kun boru isin obboleettii qabdu isin boru ilmoo godhachuu dandeessu. Ilmoo keessanirra waan ga'u isinillee beekuu hin dandeessan jechaadha.
Shamarran keenya waanuma barbaadeyyuu yoo ta'e ijoollee shamarranii akka keessaniirraa fagaadhaa. Ni hojjetachuuf biyyaa baatan yoo ta'e dalagaa ishiniin ta'u iddoo ishiniin ta'u yoo ta'e itti sixxaniitoo shamarran kun na bushitii afaan koo dubbattii na nyaachiftii na bushitii yoo rakkadhe rakkoo na gargaarti jettanii itti siqinaa. Rakkootti si gatti malee rakkoo waan takka wanti shamarran biyya Arabaa keessa jirtu si gargaartu hin jirtu. Itoophiyaa keessa jirtu yoo ta'e malee Itoophiyaa keessa jirtu safuu beetti. Gaafa biyya keessaa baate ijoolleen keenyan waan isaan tuqan waa isaan beeku jechaadha. Gara laafummaa yoomuu mallee taanan waliif kan hin qabne jechaadha. Dabarsanii du'atti kan wal kennan birrii qofa yoo argatan dafqitee dafqa kee yoo argate gaarii. Sila san hin taaneef immoo hin dafqitee hojjetattu karaa jallinaatiin ilma namaa intala namaa ishii hojjetachuudhaaf jireenya ishii maatii ishii jijjiiruudhaaf biyyaa baate gubbaarratti dalagaa hin taane dalagde yoo ta'eef firdiin kee guyyaadhuma itti gaafatamta jechaadha. Innaa waan akkasii kana obboloota kiyya dhugaa rabbi hedduu takkan gadde wanta mica'oo kanarratti dubbatamu wanta mica'oo kanarratti jedhamu hedduu takka nan dhaggeeffadha garuu guyyaa takka viidiyoo irratti hojjedheen beeku mica'oo kanarratti. Hojjedheen beeku maaliif hin hojjenne seetan haddan baafadha jedheen kaana soofa kaana choofa kaan san jedha kaan sana jedha wanti mica'oo kanarratti waan duuba deemanii riippoortii keessa yeroo ishiin seentu suura kaasanii Araba kana tulfeesse Itoophiyaadhaa fidate viidiyoo sobaa bakka fakkeessanii waraabanii waan adda addaa mica'oo kanarratti hojjetan. Hedduu nama gaddisiisa. Dhugaa rabbii kanumaafan irratti hojjechuu dhiise jechaadhaan. Keessattuu obboloota koo sinii ta'us ta'uu baatus ijoollee Itoophiyaa keenya shamarranii keenyatti hin maxxanina. Isaa kophaa jiraadhaa. Arabittiidhuma sana ishuma nama miitu san illee wayyanatti fakkaate gizee tokko yeroon akkasitti ilaalu. Innaa akkasii isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa waan na dhaggeeffattaniif hedduutti akka galatoomaan isiniin jedha. Asumaan illee keessa waan isinii dabarse keessa dubbii koo keessa illee waan fudhattanii hin qabdu jedhee yaada. Miceeyoon tun otoo biyya ta'ee jiraate biyya ulfa biyyaa otoo fuutee deemtee jiraatte ji'a lamatti marammaramtee laallamtee gara biyyaa galti. Innaa ulfa guddaa immoo otoo ta'e immoo akkamitti seentiyyuu biyya achi gizee deemtu sana akkasii isiniin jedha. Yeroo gaarii turtii gaarii naaf qabaadhaa. Baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja. Wantoota akkanaa kanarraa of eeggadhaa. Obboleettii keenya garuu odoo eenyu irratti hojjechuu baatanii gara biyya ishii geeshanii mucaa ishii wajjiniin baay'ee ariifidha. Akkasiniin jedha baay'ee turtii gaarii baay'ee sin jaalladha. Baay 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 baay.